جرتو daawwattoonni keenya kan biyya keessaa fi alarraa maatii daddaraaroo ta'uun torbaniin yeroo mara kan nu hordofaatiin turtan fageenyaaf dhiyeenyarraa daddaraaroon jalqabeera. Eeyyeen daddaraaroon jalqabeera. Daddaraaroo isin ayyuu hawwii guddaadhaan eeggachaatii jirtan kan marsaa lammaffaa jalqabee jira. Daddaraaroo miidhagaa akkasii immoo kan isiniif qopheesse OBN fi Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaadha. Guddaa galateeffanna. Waldorgommiin keenya daddaraaroo kanarra gaggeessaatiin jirru jechuudha. Godinaalee garagaraati irratti kanaan dura kan gaggeeffamaa ture. Marsaa tokkoffaa xumurree marsaa lammaffaa jalqabuuf jenna. Bakki itti argamnu immoo istiidiyoo muummichaa OBN Adaamaa hangaatu sulula qinxaamaatti argamurraa. Daddaraaroon kan marsaa lammaffaa adda maaltu adda isa godha? Dorgomtoota godina sadan irraayyuu dorgomaa turan godina jalqaba godina eessa deemna nawar? Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee Salaaleetti kan gaggeessine. Maal kana qofare? Achumarraa ka'uudhaan ammoo godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddelleetti imaluudhaan daddaraaroo kan qopheessinee turre. Yoom isa qofare? Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti Shaashambaa isin godhaatiin kan qilleensarra turre. Arraantan ammoo marsaa tokkoffaa xumurree marsaa lammaffaatti ceenee jirra. Dorgomtoota keenyaan bagattiin isin geejjan. Akkasuma baga nagaan dhuftan gara magaalaa Adaamaa jennaani yeroo itti dorgomtoonni ammoo wal morkii isaanii isa cimaa isa akka marsaa tokkoffaa osoo hin taane isa addaa isa cimaa sana marsaa lammaffaa yeroo isaan itti geggeessan irra geenyee jirra. Hirmaattonni keenyas baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Wal dorgommiin keenya bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een bashannansiisaa fi barsiisaa ta'een gaggeessuu keessatti ispoonsara sagantaa keenyaa kan ta'an Baankii Awaashii fi Loolii Chips guddaa galatoomfannaa ergaa isaanii daawwannee walitti deebina. Guddaa galatoomaa jennaani ispoonsaroota keenya Loolii Chipsiif akkasumas ammoo Baankii Awaashiin isinis ammoo ispoonsara gochuu qaamni barbaadan karri keenya banaadha kottaa daddaraaroo tumsaa jechuu jaallanna. Baandii Urjii Adaamaas nu gidduutti argamanii jiru baay'ee itti miidhagee itti bareedee dhufanii jiru haamilee nu kennaafi. Haamileedhaan yaama baandii Urjii Adaamaa. Dorgomtoonni keenya ammoo kan godinaaleerraa dorgomaa turan gaafa dura dorgomaa turan waltajjii isa marsaa tokkoffaa irratti yeroo matti kophaa isaanii dhaabbatanii sagaleedhaan dorgomaa turan ture. Yeroo ammaa kana ammoo baandii waliin dabaalamuudhaan sagalee isaanii kiilooleedhaan yeroo isaan itti wal dorgomanidha. Hagam sagantichi bareedaa akka ta'e akkasumas ammoo dorgomtoonnis wal morkii cimaa akka adeemsisan irraa hubachuu ni dandeenya. Irra deebi'uudhaan baga daddaraaroo waltajjii lammaffaa hirmaachuudhaaf nagaadhaan asitti walitti qabamtan isiniin jenna. Abbootiin murtii keenyas qophaa'anii kan sagaleedhaa nu gidduutti argaman jiru. Hamilee hawwituudhaan abbootiin murtii keenya sagaleedhaa hamileen gara iddoo isaaniitti nu simadha. Yaa salaam abbootiin murtii keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan jenna irra deebi'uudhaan hirmaattonni keenyas galatoomaa jenna kan qabannee dhiyaannee jalqabarratti wal dorgommii weelluuti. Wal dorgomtoonni weelluu immoo afur wal duraa duubaan dandeettii isaanii dhufanii nutti agarsiisu. Dorgomaa Masfin Asaffaa, Hawwii Tashoomaa, Nuuraa Ibraahimii fi Keeruu Naasir dabaree isaanii eeggachuudhaan dhufanii wal dorgommii isaanii ni geggeessu. Yaada abbootii murtii achumaan kan dhageenyu ta'a. Isin haga dhumaatti daddaraaroo daawwadhaa isiniin jenna. Ballo 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 Budi Komishin Tabirat Tade gota oromo ko matuma wale magage Nabuwa gota gadilale mandi barom sa sini magage Tade gota oromo ko matuma wale magage Nabuwa gota gadilale mandi barom sa sini magage Hudi Ukaruda bogesa Ramar sada kiyeni
yoo silaa inuma deema seenaa kee gabaabaan buusa baay'ee nama gammachiisa maaltuuma waalee maqaa kee namuu aboota gadi ilaalee manni barumsaa sini maqaa kee emme soomi Otinkona Otinkona ya burreko Urilola ya lamiko Inefinu mone kalamane Asham Otinkona ya burreko Urilola ya lamiko Inefinu mone kalamane Lembolo, oyo wadi bamale, eko kona manandoro, oyo wadi mamale, eko fana bardajite, eko kanite jetani, eko jonero molufe, eko kanite bratani, burreko, lolilola ya lamiko, inefino mone galamale, fudi. Samba! Samba! Tawi! Samba! 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 Kamishi! Kabirat! Samba! Masfin, ana dhufu bagana gaa dhufte. An baay'een gammade. Akkaataa dhiyeessitus baay'ee gaariidha. Garuu ammoo wal dorgommiidha miti. Wal dorgommiidha waan ta'eef waan si fayyadu tanuma jechuudha. Shaakalteerta qootteerta. Jijjiirama ta'e wayii isa marsaa tokkoffaarra marsaa lammaffaarratti baay'ee jijjiiramteerta. Kun waan guddaadha mas. Amma jijjiirama kana addaan hin kutin kanuma qabadhuuti deemi shaakali sirriitti shaakali waan asitti himuu qabu iskeelii irratti fakkeenyaaf gurreessa keessa amma ta'e wayii keessa babbaataa gagaltaa rukuttaa amma ta'e wayii si baasaa ture isaan dhaggeeffattee galaa turte garuu amma ta'e wayii waliin simanne bakka ta'e irratti hin babaataa turte isa sirreessita. Sirbaatiin fiddee dhuftee yaadaloo wal fakkaataadha. Yaadaloo wal fakkaataa qaba jechuudha. Akkasitti ta'uu qabu. Marsaa lammaffaadha miti kun. Marsaa tokkoffaa irratti akkaataa dandeessu akkaataa sagalee qabdu ilaalle. Amma immoo jabaattee halluu sagalee keeti reenjii sagalee keeti daangaa sagalee keeti sirriitti arguu qabna turre. Dabarta yoo ta'e immoo marsaatti aanu irratti shaakaltii sirriitti daangaa sagaleetti nu agarsiisu qabda jechuudha. Kana sirriitti itti yaade. Hubannaan yaadaloon kee amma ta'e wayii gaarii ture. Garuu akkuma isiin jedhe iskeelii keessaa ba'uun keetu xinnoo rakkisaa ture gurra namaaf hin rakkisa. Kun akkas ta'uun qabu sirriitti hojjechuu qabda. Kanas itti hima carraa gaarii jabaadhu. Asfen radeebi'eessi argachuu kootti gammadeera. Gaariidha dhiyeessii bareedaa qabdaa. Sagaleen kee humna qaba. Sagalee humna qabu waan guddaa hojjechuu danda'u ture. Xiqqoo filannoo muuziqaa keetiirraa ka'ee akkuma anis kaasee irra deebi'een kaasu gara dadhabina keetti gaafan deemu jechoota ati baasaa turte jechoota ati jechaa turte sana sirriitti dhaga'amu ture. Dhaga'uu qabna. Ergaa muuziqaa keetii sana namni tokko ergaaf mini kan inni muuziqaa sana gaafa hojjetamu ergaa mataasaa danda'e hin qabaata. Sana dhaga'uu qabna jechoota achi keessatti waamaman dhaga'uu qabna. Sanarra rakkoon guddaan ture hubannaa yeedaloo bakka meeshaa muuziqaa jirutti waan akkasii ta'uu hin qabu. Hubannaa yeedaloo kee garuma fuulduraatti gaafa muuziqaa kan biraa filattu
sirriitti dhageeffachuu qabda. Bakka itti galtuu baruu qabda. Sagaleen kee humna qaba, gaariidha. Garuu maal dhabee sagalee gogaa ta'e, sagalee halluu itti dabaltee miidhagsitee nu dhiyeessuu danda'uu qabda. Gara fuulduraatti gaafa hojjettu warree kana sirreeffadhu, yaadi dabalataa yoo jiraate yaadamirraa fudhadhu. Haalli akkaataa itti dhiyeessite gaariidha. Haa ta'u immoo iddoon kun immoo iddoo dorgommiiti. Muuziqaan daayinaamiksii hin qabne tokko muuziqaa guutuudha jechuu hin dandeenyu. Maaliif muuziqaan daayinaamiksii qabaachuu qaba. Sagalee ati baaftullee achi keessa si ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Kana faana yoo ilaallee yaadu haala filannoo sirbaa kee faana yoo ilaallu areenyi gabaabduu keessatti wanuma achitti deddeebi'u ta'eeti mul'ate. Wantoonni akkana akka marsaa lammaffaatti waan sirraa'uu qabanidha. Kan biraa immoo miidhagina sagaleeti. Miidhagina sagalee jennu sagalee uumamaan fakkeenyaaf vocal effect yookaan miidhagsituu kan jennuun kana vibraatoo ta'uu danda'a, waan adda addaa cabsaa sagalee ta'uu danda'a. Wantoonni kanneen amma hin jiru baay'inaan si biratti mul'anne miidhagina irratti hanqina guddaatu mul'ata. Kan biraan immoo akkuma jedhame daangaa sagalee gabaabduudha. Humnaan kee hagam akka si keessa jiru arguu hin dandeenye. Akka marsaa kanatti wantoota gurguddoo hanqina jedhamtu mul'ata. Kan biraan immoo cimina kee kan laale akkaataa iddoo kee muuziqaa eegdeetti galtu cimina guddaadha. Keessattuu iddoo sila warri si jalaa fuudhan weellisaan galu sun meeshaan si jalaa fuudhan idduma isaatti qulqullinaan eeggattee galte kun cimina keeti. Hanqinoota kanatti jira. Waan hundaafuu qabxiin booda ta'e jechuu barbaadate carraa gaarii. Duraan daddaraaroo marsaa tokkoffaa dorgomaa turte eessarraati kan dhufte godinoota sadan dorgomsiisne keessa? Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shararoorraa hin dhufe. Dorgommii marsaa lammaffaa akkamitti ilaaltanillee durattis ilaalaan ture yeroo ati sagaleedhaan dorgomaa turte miirri jiru akkam ture mee? Baay'ee bareeda namatti tola. Akkuma abbaa murtii nuun jedhanitti hojjenne shaakalaatuma turre hojjenne waan ta'uu isaa kana laallaa. Garattaa nutti nan darbattee yaadda akkam? Nan darbas jedhee nan yaada. Waaqatu beekaa akka yaadu yoo ta'e nan darbas jedhee nan yaala. Abbootiin murtiitis akkanaa jedhanitti haaluma saniin itti fufee yoon shaakale nan darbanatti fakkaata. Ayyaan illee carraa gaariin siif hawwa. Galatoomi. Galatoomi. Ayyaa ta'a. Mana mararta kodera ya dama kubalo ya dama kubalo ya dama kubalo sinjala ta ko tu dama ko ya shiri bolera ya shiri bolera ya shiri bolera mana mararta kodera dama kubalo ya dama kubalo ya dama kubalo sinjala da ko tu dama ko sifu dama roba shagal moro moti me kutu sine ka magala biya koti biya goro me ada magala Kobili correti, atobisi correti, makobili correti, atobisi correti, makobili correti. Ye shiri majeta muja sanini, ye shiri majeta muja sanini. Warri doskani kayani manamba sani, ya
shamar marikiya ya shamar marikiya ya shamar marikiya ya shamar marikiya ya shamar marikiya kootu bareedakiya ya shamar mar ya shamar mar ya shamar mar shamar mar shamar mar shamar mar ya shamar mar ya shamar mar ya shamar mar ansin jala dahundara ya damma ko ballo ya damma ko ballo ya damma ko ballo sin jala da ko tu damma ko zangilo delo takalayoni badi ko tuna jadi mujani zangilo delo takalayoni badi ko tuna jadi mujani malo ya sobako belu bale buna bale biya jarra shirka da bareti kanama marachu hirka talapeti malo ko tu kololako 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 zangilo delo takalayoni badi ko tuna jadi mujani zangilo delo takalayoni badi ko tuna jadi mujani ya shamar mar ya shamar mar ya shamar mar shamar mar shamar mar shamar mar ya shamar mar ya shamar mar ya shamar mar shamar mar shamar mar shamar mar ya shamar mar ya shamar mar shamar mar dhiyeessii keetirraankaa akkaataan ati itti dhiyeessitu yookaan itti agarsiiftu ofitti amanamummaa yookaan konfidensii ati qabdu baay'ee gaariidha. Bira darbee facial expression wanni jennuun namni tokko gaaf sirbu sagaleedhaan ni ibsa, fuulaan ni ibsa, miira qaamaa isaa kamiin ibsuu danda'a jechuudha waan hojjetu san. Kana irratti gaariidha. Akka cimina keetitti laala jechuudha. Akkaataan odeensii faana walitti dhufeenya ati itti godhuuf yaaltus baay'ee gaariidha. Akka hanqinaatti mootu kan laallu maalinni fakkeenyaaf muuziqaa qo'atteerta muuziqaan yeroo isaa qaba. Yeroo san keessatti eeganii deemuun dadhabuun sirraa mul'ateera. Keessatti jalqaba gaafa galtu maaldhaaf iddoo isaa sirriitti fasiin taane iddoo isaa eegdee galtu muuziqaa isaan xumureera itti daftee galte jechuudha. Inni akka hanqinaati. Gaafa biraa mootu vocalize yoo gootu yookaan sagalee kee gaafa ibsitu sagaleen miidhagsuudhaan ibsuun ni danda'ama. To'annoo irratti xiqqoo sagalee kee hin to'anne jechuudha. Fookasiin kee maal ta'e xiyyeeffannoon kee gara odeensii faana yookaan immoo daawwataa kee faana qofa ta'e to'annoo sagalee yookaan kontirooliingi isa jennu san irratti hanqinatti innatti mul'ate. Miidhagiras immoo akkasuma maaliif sagalee iyyaa ta'e jechuudha. Sagalee iyyaa qofa odoo hin taane sagalee miidhaga gurra namaa nameen sagalee gurra namaa hawwatuu danda'uudha kan barbaadamu. Isa kanneen akka hanqinaatti argee jira. Gara biraatiin humna itti dhiyeessitee gaariidha ta'ee natti mul'ate yaana na bira jiru kanuma jechuu barbaadeetan. Tola, hawwi baga nagaan dhufte. Baga nagaaneet. Cimtee dhufte jedhu. Haa ta'u jijjiiramni hin jira. Garuu yeroo jalqabaa baandii meeshaa muuziqaa maleedha kan isin sirbaa turtanii. Amma garuu meeshaa muuziqaa duukaa waan ta'eef akkuma sana guddachaa adeemuu qaba. Marsaan lammaffaa waan ta'eef akka ciminaatti sagaleen kee sagalee bareedaa uumamumaan sagalee bareedaa qabda. Sagalee shamarri tokko miidhagaa jedhamu keessaa kan keessa bareedaadha. Kan biraan dhiyeessiin bareedaadha. Adamsii kaaseera irra deebi'ee siin kaasu waan akka dadhabinaatti sii kaasuu barbaade tokko galuun suba muuziqaa sanarraa gaafan eegalu erga eegalee booddee
akka bakka sanatti eegaluu qabdu yaadattee erga darbee kan itti eegalte miti sun uumamuu hin qabu sirriitti beekuu hin qabda bakki sun yoo dhumu eegaluu akka qabdu sirriitti beekuu qabda maaliif waliin shaakalaa turta waan ta'eef kun dogoggora guddaadha marsaa kanarraan eegamu kan biraan rukuttaa dogoggoruu teempoo ala ba'aa turte si ilaalaa ture diraamariin achi taa'ee sun uumamuu hin qabu iskeelii yookiin daangaa muuziqaa sanaa yeroo irra caalaa yeroo high pitchii sana jechaa turte daangaa muuziqaa sana ala baateeti kan itti hojjechaa turte bakka si mijatutti jechaadha akkasiin turre akkasitiin hojjetamu ture bakka hojjechuu qabdu sanatti qofa kan itti hojjettu yoommoo bakki sun si mijatu ta'e iskeelii isaan yookiin daangaati filatte sun si mijatu taanaan garuu yookiin gad buutee yookiin ol kaatee eegaluudha sun uumamuu hin qabu warri kana dogoggoran argeedha garuu bareedaadha gaariidha gara fuulduraatti jabaadhu cimee hojjedhuun siin jedha yaan dabalataa yoo jiraate ani sirraa fudhadha. Sagalee bareedaa qabda kan dura sinitti himneerra shaakaltee dhufteerta kun waan guddaadha. Amma yoo kuftaas yoo ta'e jechuudha yoo ta'e kuftaas yoo ta'e sirbuu hin dandeessu jechuu miti siigalee sirbuu sirriitti hin dandeessa shaakaltee sirriitti namaaf dhiyeessuu hin dandeessa akkaataa qabannaa waltajjiin kee baay'ee gaariidha garuu kun amma wal dorgommiidha miti yommuu wal dorgommii ta'u immoo balleessi asirraa barbaachaa jirra jechuudha as teennee nuti waan ati balleessite lakkaa'aa jirra jechuudha reenjiin kee gabaabaadha. Reenji gabaabaa kana keessa garuu waan ati qabattee dhuftee waan ati qabdu nu agarsiifteerta. Kun waan guddaadha. Kun garuu itti fooyyeffamuu qabu akkaataa itti yedaleessitu tu jira jechuudha. Fakkeenyaaf callisteetu immoo harkatti dhiifta lafatti dhiifta. Suuta jettee lafarratti kaa'uu osoo qabdu callisteetuma dhiista. Achiin booddee yedaloo isa booddee itti aanee dhufu yaada gara sanitti ceeta. Isaanis dogoggorsaa turte jechuudha. Osoo isaan si eeguu baatanii badaa ture sirbi kun akkas ta'uun qabu kanaafuu kun waan fooyyeffamuu qabudha jabaadhu cimiiti qoodhu hojjedhu carraa gaarii. Sedesa birra ya ibse toka gocha halkani imboni kotsu wal barra doe male sinne zarra sedesa birra ya ibse toka gocha halkani imboni kotsu wal barra doe male sinne zarra Maaf matoodhaan baddaalleen baay'ee gandar baachashee shaggaadeen baay'ee gimbiisan argee baay'ee dhama'ee eessumaan baddee siddisee namma eessa'ee maalumaa baddee siddisee namma eessa'ee. Sabirra ya ibse toka mucha halkani himboni kotu wal barra doe male sinne swara sede sabirra ya ibse toka gocha halkani himboni kotu wal barra doe male sinne swara Feto sedesen karre hadate feto shurba dalgalayate hasheta tade takago balte akana kuno sidisen kanna bojite akana kuno sidisen kanna bojite
sette sabirra yaa ibsituu kakucha halkanii himboni kottu wal barra doyi malee jennee swarra. Sette sabirra yaa ibsituu kakucha halkanii himboni kottu wal barra doyi malee jennee swarra. Koto jetu ko sette sabirra kan se argondo yanne se bera si hamu male si argu fala esuma barte sitti se nanna jalala esuma barte sitti se nanna jalala. Sette sabirra yaa ibsituu kakucha halkanii himboni kottu wal barra doyi malee jennee swarra. Sette sabirra yaa ibsituu kakucha halkanii himboni kottu wal barra doyi malee jennee swarra. 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 Nura baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhuftani. Haa ta'u gaariidha. Garuu marsaa jalqabaarra wanti jiruuf marsaa lammaffaarra kan jiru fooyya'uu qaba ture. Anan xiqqoo marsaa lammaffaarratti xiqqoo ganna jalaa bu'eera. Haa ta'uti sagalee hojjechuu danda'uu qabdaa, hojjechuu hin dandeessaa akka yaadetti waan hojjettu natti fakkaata. Garuu hanqina shaakalliidha. Tu shaakaltee ta'ee wanti hin hojjetamne hin jiru dheen. Akka dadhabbinaatti kan sii kaase hubannoo yeedaloo. Muuziqaan tokko hubannoo yeedaloo sanaa hin qabdu taanaan yeedaloo sana sirriitti hin hubanne taanaan walaloo qofa si jalaa ta'a. Meeshaan muuziqaa ofumaa barbaachise jechaadha. Meeloodii isaan hojjetan sana eegdee isaan waliin kan itti hojjechuu qabdu. Kun waan dogoggoramuu hin qabnedha. Kan biraani miidhagina. Sagaleen kee miidhagsuu, daayinaamiksii bareedaa hojjechuu qabda ture. Kun ani sirratti waan argaa ture hin qabu. Sirriitti hojjechuu qabda gara fuulduraatti ammaaf baay'ee na jalaa bu'ee garuu jabaattee cimtee yoo shaakalte yoo hojjette muuziqeessaa hin taata jedheen abdii qaba. Galatoom. Ani walumaa galatti akka marsaa lammaffaatti parfoomii yookaan dhiyeessiin ati dhiyaatte na jalaa gadi bu'eera jechuudha. Maalafi amma sadarkaa kanatti hin eegnu. Wanni guddaan fakkeenyaaf amma gurraalee yookaan daansaa sagalee san keessatti illee gadha sirriidhaan quba isaan jirtu. Qophiin ati asirratti dhiyeessite hanqina qaba jechuudha. Maaliif atumtu ittiin qophoofne jechuudha jalqabarraa. Artikuleeshiiwwan fakkeenyaaf jechoota artikuleeshiin jennu yookaan immoo qulqullina sagaleessa jechootaa yoo fudhannee ilaalle hanqina guddatu irraa mul'ata jechuudha. Sagaleen keessa immoo waan silaa barbaadamu san meeloodiin kun kan sirriitti uummata bira jiru san sirriitti qulqullinaan dhiyeessuu keessatti ani hanqina guddaatti nutti mul'ate not value isa jennuun yeedaloo san keessatti jechoonni qixa sirriidhaan yookaan yeedaloowwan qixa sirriidhaan jedhamuu qabu sun haa keessa hataa deemta. Sadarkaa kanatti immoo waa'ee rukuttaa kaasuun hin barbaachisu. Maaliif rukuttaa keessas akka barbaadde hin turre bakka silaa irraa eegamu sanatti galaan turre. Kanaafuu ani yaadni baay'ee asirratti kennin jiru. Walumaa galatti akka sadarkaa kanatti akka sadarkaa lammaffaatti na jalaa gadi bu'ee jira. Yaadni biraa jiraate fudhachuu dandeessa jechuudha. Nura. Ciminni kee amma ta'e wayii
rukuttaa to'achuudhaaf rukuttaa to'annaa keessa galchuudhaaf miila kee fayyadamaa turte. Kun waan guddaadha. Garumoo sirbi jechuun taphachiisuudha miti. Ati itti dhiphatte, itti cinqamte akkas ta'uu hin qabu. Gara fuulduratti kana sirreessuu qabda jechuudha. Ofiiktee atuu bashannantee nu bashannansiisuu qabda malee dhiphattee jechuun qabdu olmost natti mul'achaa ture jechuudha. Fuulli kee irrattis mul'ata. Qaamni kee guutuma guutuutti akka inni dhiphate rukuttaa qabachuudhaaf kaan yeedaloo qabachuudhaaf akkas ta'uu hin qabu. Hunduu fakkeenyaaf rukuttaan inni jirti bee. Ati dhaabbannaanis rukuttaan uma deemaa miti. Kanaaf ati hiikamuu qabda. Kun amma ta'e wayii haaraa muuxannaa haaraadha kun. Muuxannoon kun godhu siif garuu galisii ta'uu danda'a. Kana qabadhu sirriitti shaakalii sirriitti shaakalta taanaan weellisaa ta'uu dandeessa. Sagalee amma ta'e wayii sagalee bareedaa qabda. Garuu irratti hojjechuu sirra barbaada. Carraa gaarii maalumaaf. Maqaan koo Kaayiroo Naasiriin jedhama. Kan dhufe godina Jimmaa Aanaa Qarsaa magaalaa Sarbooraan dhufe. Maaliin dorgomuu dhufte? Sirba Gabii Dawoo artistii Gabii Dawootiin Aayyoo kan jedhu nan dorgomuu dhufe. Qophiin jiru maal fakkaata? Shaakallii hangam akka taasiftee qophiin jiru maal fakkaata? Shaakala manattis taasisaan ture. Asittis immoo baandii urjiitii wajjin shaakala baay'een taasisaa ture. Na deeggaraa turan, na gargaaraa turan jarris baay'een galateeffadha. Mee dorgommii kana niin injifadheettee yaadamoo kam? Nan injifadha. Sirriitti injifadha ofitti amanaa. Carraa gaarii siif haa ta'u.
Khayreddin ani cimina keetirraa ka'e akkaataan itti dhiyaate gaariidha. Sirbi silaa daayinaamiksii inni qabu itti silaa itti dhuflaalu filatte keessaas akkaataa itti filatte gaariidha. Haa ta'uti garuu sirbicha filatte malee sirbicha kana filatte malee wantoota achi keessa jiran elementoota achi keessa jiran fakkeenyaaf noot vaaluu isa jennu fakkeenyaaf sirbuma ayoko ayedeseko ati maal godhaa turte kutaati noot vaaluu achi keessa jiran maal godha hanqisaa dhufte jechuudha. Kana maaliif hin hubanne jechuudha. Maal jedhama kun ammoo hubannoo yeedaloosanii wantoota achi keessa jiran. Vocal effect wanna jennuun vibrato sirbi kun maal qaba amma baay'ee sagalee karve ta'e yookaan sagalee dadachaa ta'e san qaba jechuudha. Yeedaleessiteerta garuu teeknika achi keessa jiru san itti hin fayyadamne. Kun amma maal agarsiisa? Kanuma tokkotti nama sagalee qabu sirbuu dandeessa garuu sirba sagalee keessan faana deemuu danda'u. Fakkeenyaaf sagaleen kennan vibraato yoo ta'u taate straight tone yoo ta'u taate sirboota akkasii filachuudha jechuudha kasirraa barbaachisu. Malee waan dachaasuu hin dandeenye karv gochuu waan dandeenye vibraato waan gochuu hin dandeenye sayyoo filatte maal godha dhiibbaa sirraan gaha jechuudha. Kanaafuu akka marsaa kanatti wantoonni akkanaa kun humna sirbati filattee fi humna keettu xiqqoo wal simuu dide. Malee akkaataan itti sirbu silaa gaariidha. Kanuma jechuun barbaada gabaabumatti. Amma ta'e wayii akka gaariitti dhiyeessuudhaaf yaalteerta. Garuu teessee sirricha hin dhaggeeffanne sirbicha. Teessee sirritti si'a tokko lama sadii miti si'a 10 caalaa hojjechuudhaaf taanaan sirritti waan elementoowwan achi keessa jiran hamma gurra kee keessa seenutti hamma lubbuu kee keessa liixutti sirritti dhaggeeffachuu qabda. Ati akka dhaggeeffataatti osoo hin ta'in weellisuudhaaf miti. Kanaafuu akka weellisaa tokkootti lafa qabattee teessee jechuudha. Teessee itti yaaddee dhaggeeffattee nuuf fiduu qabda. Dorgommiidha miti balleessita taanaan nus hin dhiisnu. Amma ta'e sagalee bareedaa qabda. Dhiyaannaan keessa gaariidha. Garuu shaakala dhabde. Kanas sirreeffachuu qabda. Sirreeffadhu daangaan sagalee keetii fi sirbaatti filattee amma ta'e wal simata garuu yommuu wal baatu si rakkisaa ture. Takka gadi buutee osoo hojjette fakkeenyaaf meejarii tokko gadi buutee osoo hojjette gaarii siif dhufa jedhee yaada ture. Dogongora jiran dhiisee jechuudha. Dogongorte dogongora guddaa dhugaa sitti himuudhaaf. Maaliif yeroo isaa eegdee galaan jirtu turte. Kun immoo isaaniifis rakkoo ture isin garuu bareeddu isin. Carraa gaarii sifaata. Ani waan baay'ee kaasuu ka'eera waan ta'eef irra deebi'ee kaasuun barbaadu akka cibinaatti uumamaan sagalee ati qabdu kanaan dura sitti himneerra. Sagalee ajaa'ibaa qabdaa, sagaleen kee miidhagaadhaa hojjechuu dandeessa jennee marsaa jalqabaa irratti sitti himnee turre. Ammas sagaleen kee sun hin jira. Wanti sisirraa akkuma ta'e akkuma jiru ta'e dhiyeessiin kee bareedaadhaa. Garuu anaan annatti hin tollee hollannaa sagalee yookiin vaayibiraatoonii ati gidduutti fayyadamaa turte sun baay'ee ati kan itti yaadaa jirtu suma ofii kee hojjechaa jirtu malee muuziqaan eessa akka ga'e yaadaa hin turre. Yeroo sanatti ati hin dheeressitee isaan ambiraa fireezii kan biraa jalqabanii ture. Kun uumamuu hin qabu. Hin barbaachisaa vaayibiraatooniin sagalee kee miidhagsuu keessatti muuziqaa bareechuu keessatti ga'ee qaba. Garuu hamma fayyadamtu beekuu qabda. Bakka kamitti akka fayyadamtuu fi hammam akka fayyadamtu beekuu qabda. Sochiin humnaa oliis hin barbaachisu. Sochii ati hojjettu rukuttaa ala si baasuu hin qabu. Muuziqaa sana ala si baasuu hin qabu. Kana sirriitti itti yaadi artikuleeshiniin akka sirraa'u sitti himameera waan sana hunda sisirreessi jabaadhu. daawwattoota keenya egaa wal dorgommiin daddaraaroo marsaa lammaffaa waltajjii takkaffaan akkuma ho'ee bareedee miidhagetti gara walakkaatti dhufneeti jirra. Dorgommiin ammoo shubbistoonni aadaa shubbisa aadaatiin dorgomtoonni garee shubbisa aadaa garee lamaanuu jechuudha. Gareen Hacaaluu Tokkoffaa fi Sagalee Yaayyoo sirriitti shaashambaanu godhaniiti jiru. Meerra deebi'aa isaan al tokko nu galatoonfadhaa.
kan daawwachaa jirtan Daddaraaroodha. Daddaraaroon ammallee akkuma itti fufeetti jira. Dorgommii sagaleedhaan jalqabnee dorgommii shubbisa aadaa isin daawwachiisne yeroo ammaa kana immoo kan kennaa addaarra geenyee jirra. Abbootiin murtii kennaa addaas as nu gidduutti argamanii jiru. Yeroo isaanitti ol seenanii bakka qabatan waan ta'eef hirmaattonni sagantaame haamileedhaan as nu simadhaani. Abbootii murtii keenyaan baga nagaan dhuftan jechaani sagantaan keenya miidhagee bareedee bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een baandii fi meeshaalee muuziqaa ammayyaatiin dabalamee dhiyaachuu keessatti ispoonsara sagantaa keenyaa kan ta'an baankii Awaashii fi Loolii Chips guddaa galatoomfanna. Egaa gara wal dorgommii kennaa addaatti isin dabarsuuf jedhaa jirra. Kennaan addaa akkuma maqaasaa kennaa addaati. Yerootti dorgomtoonni dhufanii taatummaadhaan dandeettii isaanii nutti agarsiisanidha. Eenyuun haa jalqabnu? Dorgomaa Mo'aaz qophii isaa xumuree nu eegaa jira waan ta'eef gara waltajjiitti ba'uudhaan dandeettii isaa nutti agarsiisa. Daddaraaroo daawwadha. Fageenyaan na dhoowweef malee si yaaduun dhiisne haadhatoo maalaan godhaa garuu giddiidhaan adda baanii nagoontooyi. Namaaf ayyaana waggaatika. Namaaf ayyaana waggaatika. Anaaf immoo godaannisa bara baraati. Edaa ayyaanni ayyaana caalu harmeedha. Waaqayyo yoo aarra galfachiifte ayyaanuma waggaa kanatti illee aarra galfachiiftoota Waaqayyo. Amma ani guyyaa natti dukkanaa'e, guyyaa namni gammadee, guyyaa namni kolfee taphatu anatti immoo natti dukkanaa'e nan jaame harme. Amma shunkurtii muramoo waxiin tosha. Shunkurtiin muramoo abiddan qabsiisa. Maal Waaqayyo yoo aarra galfachiifte maal rakkoo qabama. Harme akkatti gubataa turtee harme ergasi. Harkago ofan murega harme. Hadhan si barega ergasi. Akkanatti gubataa turte haadhago. Hadhan si barega harme. Hadhan si bare harme.
Mo'as yoo diyaaloogii biraa qabaattee akshinii kanaan ala gara sanatti deeme yoon qabaanne garuu dhaabi. Yoo akshiniuma kana qofa ta'e jechuudha asumarratti fixxataanaan harmee macha yoon fixxu ta'e immoo akshinii kana dhiisiitii gara satti aanu sanitti darbi. Harmee kana gubataa turtee harmee. Harmee maal jedhee si waama harmee. Maal jedhee si waama. Yaa haadha na deesse. Atuuna nyaachiftaa gabuu kee teesse. Shabdee na guddiftee adaa si keesse. Ati somba gooti. Ollee bidiruu koo. Mistira jireenyaaf daawwitii jiruu koo. Harmee! Harrammoo maal taate kan narraa fagaatte. Nama moo bineensa moo horiisaa si nyaatte. Jaasa kan gootuu garaatti namaatte. Na guddisuuf jecha biyyee diimaa nyaatte. Harmee! Amalli kee addaa hundaaf garaa laafta. Kan beelee gufee baatti lafa goofta. Garaa kee hidhattee waan qabduun gargaarta. Harmee jiruu koo jijjiiruuf jecha manaa baate. Awwaaraan foolamtee daaraa qofa taate. Harrammoo duute. Biyyatti magamtee rirmaaf galaa taate. Sifteera harmee doolatti jirtu. Sin gaafachaa jira maaliif natti dhiftu. Erga diddee deemtee nagaan naaf jiraadhu. Kun obsan dhabe waaqayyo naaf godhu. Harmee yaada qabxii lamarratti sii kennaani isaaf hiriyoonni kiyya sii kenna. Tokkoffaa qabiyyeen ati qabattee dhuftee haadha. Of keessaa ergaa haadhaaf eenyummaa haadhaa nu ibsuu barbaadde jechuudha. Garuu qabiyyee kana qabattee dhufte malee haadha maalitti xiqqeessite seeteeti. Hojii mana keessaa. Amma anatu qullubbii mura amma kanatu abda bobeessa amma kanatti hin xiqqeeffamtu jechuudha haadhi. Guddoodha. Iccitiin haadhaa beyond what we know. Waan nuti beeknuuni ol jechuudha iccitiin haadhaa. Gara nam fakkii keetti immoo yoon dhufe okay ati nama haadha dhabe tokko gosa akaakuu diraamaa tiraajeedii isa jedhamu qabattee dhufte jechuudha. Tiraajeedii keessatti immoo maal argina? Miidhama yookaan suffering baay'ee miidhamuu jechuudha. Ati garuu miidhama kee akkamitti nutti agarsiista? Garaa qabattee akkana qabattee wayyoo harmee asii oola. Kanaafuu haadha sadarkaatti agarsiisuu qabdutti nu agarsiisuu hin dandeenye. Lammaffaa waa'ee haadhaa kana immoo imaajiin gochuu hin dandeenyeeti. Hojiima ibidda bobeessuu fi qoraan cabsuu fi waa namaa godhuu irratti gadi xiqqeessitee piliis kanarratti sirriitti hojjechuudhaaf yaaliin kan hafee hiriyoonni kiyya sii dabalu. Waan tokkoon kaasuu barbaada. Keessattuu qophii kan jennu san. Lubeen waa'ee qabiyyee irratti kaasteerti. Qabiyyeen sun akkamitti qophaa'ee kan jedhu san irra caalatti kaasuun barbaada. Akkaataa itti fayyadama waltajjii keetii, akkaataa itti fayyadama sagalee keetii, akkaataa ati haadha kee wajjin waliin dhufuuf picturize gootee yookaan visualize gootee haadha kee wajjin waliin dubbachuuf akka ati nutti himuuf yookaan akka ati bartabee kee nutti agarsiisuuf yaalteetti wantoota kana wajjin wal qabatee eessisaa gaafa laallu hanqina guguddootu keessa jira. Akkuma waxii keetii ashaboon qabu. Wantoonni kun irra caalatti taphee kee akka mi'aawu
foolis dhandhamas akka qabaatu kan taasisan jara kana. Muuvimentii kee yookaan waltajjii sochii kee achii jalqabee achumatti galtee achumatti fixxe. Waltajjiin kun kan eenyuti? Amma gaddeebinee marsaa lammaffaatti wantoota preliminary ta'an yookaan immoo wantoota taatummaadhaaf barbaachisaa ta'an takka lama sadeenneen dubban. Kan biraa sagalee kee wajjin wal qabateeti. Harmee akka nama mooksuu wayii tokkotti is sobda. Waan akka albeensii muree fakkeessitee cumaan immoo raaffatte. Sun sagalee akkamiitu dhufa? I think oduu albeen dhugumatti oduu si mure. Sagalee asitti nutti agarsiisuuf yaaltee kanatti si keessaa ba'a. Dhiyeessiin kee hanqina qaba. Yaada ani qabu kana buleen siif haa dabalu. Tole Muaz. Habib. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Hayya. Kostyumii yookaan uffannati uffattee dhuftee hanga ta'e gaariidha. Hanga ta'e hirkaa kee maal kee ibsuu irratti gaariidha. Garuu waan hin jirre tokko kun waan asitti kan surree faa hiite kuni qaalsiin faa kuni hin deeman waliin akkasumaan fakkeessuudha. Hanga ta'e garuu gaariidha. Asitti akka waan shunkurtiin muruutis maalis goggodhaa turte hand props yookaan immoo meeshaalee garaagaraa na keessatti itti fayyadamnu hin barbaachisaa ture jechuudha. Si barbaachisaa ture. Isaan si gabbisuu danda'an waan akka albee waan akka shunkurtiin muramu waan akkasii kun istoorii kee keessa jira waan ta'eef hin barbaachisanii ture jechuudha. Wanta isteejii kanarratti fakkeenyaaf amma abidda akka isteejii kanarratti fiddu sirraan eegnu teeknikaal wanta addaati. Warri kun garuu dhufuu danda'u jechuudha. Wantoonni akkasii kuni at least hand props wanni jennu wantoonni harkatti qabatan wantoonni itti jedhan isaan dhufuu qabanii ture kun hirrina akka hirrinaatti ilaale. Meekaapiin yookaan dibatni ati nam fakkii keetiin walitti dhufu amma mu'aazumaan ilaalaa jira especially wanta gama uffanni si uwwisuu hin dandeenye fuula kee maalii kee mormi kee kun akkasitti ilaalaa jira wantoota isaan jijjiiruu danda'an gara nam fakkii keetti si fiduu danda'an illee osoo itti fayyadamtee jiraatte wantoota akkasii kun sirriitti eenyummaa kee baasanii mul'isuu danda'u kan jedhuun qabaa. Background sound yookaan immoo waan istoorii kee waliin wal qabate sagaleen jalaan deemu jira. Sagaleen istoorii kee wal guddisuu danda'u, emooshinii kee guddisuu danda'u. Isaan kana hin agarree totally garuu walitti yaada hiriyoonni koo kennan irraayis ka'ee ol laalu qophiin dorgommii marsaa lammaffaadhaaf godhamu irratti xiqqoo naalaa gadi bu'eera. Isuma baddallee isa dura dhiyeessiteenillee naalaa gadi bu'ee jira. Yaanni qabu kanuma galatoomi carraa gaarii. Ishii galatoomaa. Ijoolleen koo ishiin kaabaaf kibbaa. Ijoolleen koo ishiin baaf dhihaa. Ijoolleen koo walitti bu'anii. Ijoolleen koo wal dhabanii. Ijoolleen koo akka mormarra wal ejjetanii. Eenyu kan taasise? Eenyu ijoollee koo kan akkas taasise? Ijoollee koo ilaalaa buchumni koo gogee. Ijoollee koo ilaalaa onkoolan koo dhoobotee. Ijoollee koo ani haadhi teessan isin beela'ee akka midhaanii. Ijoollee too ani isin dhoobodhe makka bishaanii. Nagaa keessan dharra'eem gurri koo. Nagaa keessan araadde michi koo.
ijoollee tokkottaa gara koo ijoolleen tiruu tokko moraafattan ijoolleen harma takka hootan maaloomaaf wal nyaattu akka midhaanii ijoollee too isinin mararu ani haadhi teessan ani haadhi albuudaa ani haadhi galaanaa ani haadhi qabeenya meeqaa ani haadhi beela baastu ani haadhi dhoobotaa dhabsuu baastu maaloon allaaltanii kan barumaan gaddanatti uwwistan ijoollee too habeet isgoo ijoollee too habeet isgoo naagalaa iddoo jirtanii haraara keessan dharra'ee ani guddichi garaa garbaa rooban garaa bishaanii ijoollee koo naa deebisiisaan faffaca'anii ijoollee koo ani gogesin jalaa ijoollee koo biqiltuun koo xollogena jalaa eessa jira abbaan gadaa eessa jirti haati siinqee koottaa ijoollee koo na araarsaa isaan wal dhaban isaan wal miidhan isaan dhiiga walii dhangalaasan koottaa na araarsaa habeet isgoo fardanaa loggomaa habeet isgoo malkaanaa bu'aa habeet isgoo tulluunaa koraa habeet isgoo kalleenaa hidhadhaa habeet isgoo karaa gabaanaa marsaa habeet isgoo durbatti surreenaa hidhaa dhiiratti qamisiinaa kaa wannan argeen beenneen argaa jira wannan argeen beenneen argaa jira buchumni too ishiin baaduun keessaa gadi jigu onkoolan too ishiin daadhin keessaa gadi roobdu qullaatti haftemna jalaa ijoollee too isinin mararu ijoollee too isinin mararu adaraa abbaan gadaa haadhi siinqee adaraa naa galchaa ijoollee koo iddoo jiranii naa araarsaa adaraa waaqa haadhaa adaraa waaqa harmaa adaraa imimmaan koon isinitti dhangalaasa adaraa naa araarsaa adaraa baaduu koo naa deebisaa adaraa daadhii koo naa deebisaa adaraan isinitti kennadha adaraa qabxii lamarrattiin yaada si kennuu barbaada qabiyyee ati fiddee dhufte wanti ati kaasuudhaaf yaalte jaaladheen jiraan persoonaalii baay'ee bareeda waan gaarii waan keessa keenya tuquu danda'u kanatti qabattee dhufte akka haadhatti kamaalitti waan gaariidha isa qabadhee isa jaaladheen jira tifuufi haaluma kanaan deebistee karakterizeeshinii kee akkamitti dhiyeessite yookaan nam fakkii kee akkamitti asitti duratti dhiyeessi nu fuulduratti dhiyeessite kan jedhu sana dhimma taatummaatiin wal qabatee immoo yaada tokko tokko siif kennuun barbaada jechuudha.
karakterizikeeshinii wanni concentration yookaan xiyyeeffannoon ati nam fakkii kee wajjiniin qabdu gaarii ta'ee osoo jiru gaariidha. Gaarii ta'ee osoo jiru garuu kana caala odeensii as keessa jiranillee akkasitti baastee buustee nuraasuu dandeessa jechuudha. Hin seenta hin baata keessan turtu. Odaas keessa turtee jedhee osoo yaadu oggasuma immoo keessaa deebitee baataa jechuudha. Sirritti argachuu irratti rakkoon tokko tokko jira. Sirritti. So inni sun hanqina garuu gaariidha. Keessa turuu irratti sirritti sukkuumanii sana argatanii dhibama sana sirritti malaasanii baasuu irratti rakkoo tokko tokkotu jira. Isa sana sirreessi. Adeemsati waltajjii irra gootu muuvantiin ati gootu gaariidha. Gaariidha. Garuu yeroo tokko tokko immoo sababaan akkas deemu akkasitti kan deemuu qabdu jechuudha. Galatoomi jabaadhu. Adeemsa waltajjii miira kam steejii kamirratti steejii kara fuulduraa immoo steejii kara duubaa steejii kara bitaa immoo steejii kara mirgaa kan jedhu isa wajjin wal qabatee wantoonni xiqqoo sisirraa'uu qaban hin jiru. Keessattuu beekteetis ta'e osoo hin beekin adeemsi waltajjii irraa kara duubaa gootu sababa hin qabu. Adeemsi waltajjii irraa immoo marsaa kanarratti sababaan ta'uu qaba. Adeemsi waltajjii maaliifan kara bitaa deemaa sababa kaa'u maaliifan kara mirgaa deemaa sababa kaa'u kana wajjin wal qabatee cimiin akkuma jirutti ta'e hanqinoonni xixiqqoon jiru isa sirriitti sirreessi. Kan biraa sagalee kee wajjin wal qabatee yookaan toonii sagaleen kee sagalee ba'uu danda'u sagalee reenjii guddaa qabu garuu immoo gurra namaatiif akka tolutti qabiyyee fiddee dhufte san odeensii biratti yookaan nama si daawwatu yookaan nama si ilaalu biratti tokko lama dhee ergaa san akka argatu gochuu keessatti sagalee bareedaa qabda garuu immoo akkaataatti fayyadama sagalee kee wajjin wal qabatee rakkoon xixiqqoon hin jiru gurra namaatiif wantoonni quuqan wantoota kanas sisirreesse reenjiin kiyya kaminni kan jedhu san isaa ol gaafa deemtu gurra namaatiif xiqqoo miira keessaa nama baasa wantoota kana akka yaadaatitti fudhadhu xiyyeeffannoo steejii yookaan qophii kan jedhu isa wajjin wal qabatee xiyyeeffannoon kee gaariidha. Garuu tapheen gaafa qophaa'ee waltajjii irra dhufu guutuu kan ta'uu qabu konsistansii yoo qabaate walitti fufiinsa yoo qabaate. Kanaafuu yeroo tokko tokko jechoota fi yookaan sagalee fi adeemsa walitti fiddaa yeroo tokko tokko immoo iddoon barbaachisanitti faallaa kana fayyadamta. Wantoota kana sisirreessi miira keessa turu nam fakkii kee kophee nam fakkii kee keessa dhaabbattee qabiyyee kana sirriitti taphachuu danda'u kana sirriitti kara fuulduraatiif hojjedhu yaadan qaba galatoom. Jalqaba kostuumii kee yookaan haalli uffannaa kee irraa yoon ka'ee Oromoo biratti kalar filoosofiin jira miti falaasamni halluu dhugumaa gurraacha kan uffachuun gadda ibsa akka falaasama Oromootti. Because maaliif seetane asitti daddaraaroon kaayyoo mataa isaa qaba. Warraaqsa aadaa Oromoo gaggeessuudha inni guddaan. So warraaqsa sana keessatti immoo waan kanaan dura Oromoo irratti yookaan biyya kana keessatti seenaa irrattis ta'e aadaa irratti koonistiraakti ta'ee jiru. Waan Oromoon hin laallanne diikoonistiraakti gochuudha. Kanaafuu falaasamni halluu Oromoo maal fakkaataa jettee nama waan aadaa Oromootiin beekaman namoota aadaa beekanii gaafachuu qabdee jechuudha. Hanga qabiyyee kana qabattee dhufteetti. Okay? Anaaf fakkeenya gurraacha kana uffattee dhufuun ishii akka falaasama Oromootti gadda ibsaa miti anaaf ni ibsu. Oromoofis jechuudha akkasuma. Kanaafuu irratti nama haasofsuu qabda waan akkasii irratti. Kan biraan props yookaan immoo wantoo harkatti qabatan isa qabattee dhuftee jirtaa garuu itti fayyadamne malee sirriitti jechuudha. Yeroo
kunoo chumni koo duwwaadha hin gogee sa'aatii jettu sana qofa kaastee agarsiista malee hojii kee guutuu keessatti itti fayyadamuuf yaalle fuuldura waan harkatti qabattee dhuftu sana sirriitti itti fayyadamuuf yaali. Meekaappii fuulatti dibattees immoo callistanii ofitti dibuu osoo hin taane fuula kee wajjin gogaa kee wajjin kalarii yookaan halluu fuula kee wajjin kan deemuu danda'u jechuun amma cilee akka ofitti dibde sirriitti beeksisaa jechuudha. Garuu akka miidhama keessaa ittiin dhufe fakkeessuu danda'u qabda. Jabaadhu hojjedhu. Wanti si dhaamu tokko jiraata jabaadhu. Booriftaan immoo kana caalaa marsaatti aanu irratti kana caalaa sirraa eegna waan ta'eef jabaadhu. Har'a imimmaan si dhangalaaseera booru garuu kanaa gadi taatee si arginaan osoo ati hin fixin si ari'a waltajjii kanarra. Kanaafuu jabaadhu. Tolega daawwattoota keenya wal dorgommiin keenya daddaraaroo jalqabaa hanga ammaatti gaggeessaatiin turre kan marsaa lammaffaa waltajjii takkaffaan gara xumuraatti dhufnee jira. Yeroon kun yeroo murteessaatti hawwii guddaan eeggamaa jiru. Kan dorgomtoonni dorgoman bu'aa dorgommii isaanii itti baruudhaaf abbootiin murtii dorgomsisan qabxii isaanii ifoomsuudhaaf hirmaattonni as keessa ta'anii daawwachaa jiran immoo itti boqonnaa haragalfiidhaaf gammachuutti dhaga'uuf gurra isaanii as qabaa jiranii fi daawwattoonni mana ta'anii immoo firii dorgomtootaatti baruudhaaf eegaa jiranidha. Yeroon sun ga'ee jira. Abbootiin murtii keenya sammoo dhufanii jiru. Abbootiin murtii qabxii qabatanii nu gidduutti argamanii jiru. Qabxii jalqabaa kan as ba'uudhaan baran jalqaba irratti kanuma dhaggeeffataa turre wal dorgommii sagalee yookiin immoo weelluudha. Baandii Urjii Adaamaa waliin dandeettii isaanii nutti agarsiisaa turani. Yeroon kun immoo yeroo isaaniiti waan ta'eef wal duraa duubaan dorgomtoonni sagaleedhaan dorgomaa turan Masfina Saffaa, Hawwii Tashoomaa, Nuuraa Ibraahim, Keeruu Naasir gara waltajjiitti dhufuudhaan qabxii isaanii yeroo dhaga'anidha. Abbootiin murtii keenya sagaleedha. Barsiiftuu muuziqaa Oromiyaa Baay'isaa akkamii qabxiin isaanii xumurame? Xumurame. Itti fufuu dandeessa? Haa ta'u dura haala qabxiin ittiin kennamu akka kanaan dura darbiseettaa kufteettaa qofa osoo hin taane abbootiin murtii qabxii isinii kennineerra sadan keenyayyuu qabxii sanatti walitti hidhamee isin dabarsaa fi isin kuffisaa jechaadha. Kanarraa ka'ee Masfin Asaffaa qabxii 20,000 keessaa Adam 6,000 laateeraa fi anis 7,000 ani immoo 10,500 walitti hidhamee kan sadan keenyaa cuunfaansaa 7,833 dha. Kan Hawwii Tashooma Adam qabxii 10,000 anis 8,000 an 12,000 walumaa gala qabxiin cuunfaansaa 10,000 kan Nuuruu Ibraahim Adam 5,500 anis 5,000 an 9,000 waliigallisaa 6,500 kan Keeruu Naasir Adam 12,000 20,000 keessaa jechaadha. Anis 10,000 an 15,000 waliigala ida'amni isaa ida'ama osoo hin taane cuunfaan isaa kan sadan keenya walitti ida'amee sadiif firamee jechaadha. Cuunfaan isaa 12,333 dha. Kun qabxii hundumti keessan qabdanidha. Garuu haa ta'utii isin keessaa namni marsaa sadaffaatti darbe nama tokko qofa. Nama tokko qofa. Eenyu akka ta'e eenyuyyuu tilmaamuu hin danda'ama jedhee yaada qabxii isaan qaban irraa kan ka'e Keeruu Naasir gara marsaa sadaffaatti dabarteetta baga milkooftee warri kaan immoo daddaraaroo sagantaa biraatiin yeroo deebinu wal arginaa galatoomaa jabaadha. Galatoomaa. Nu gaggeessaa dorgomtoota keenya milee nu gaggeessaa. Dorgomtoonni garee shubbisa aadaadhaan dorgomaa turan Sagalee Yaayyoo fi Hacaaluu Tokkoffaa dhufanii jiru. Nutis isaan gidduutti argamnee jirra. Qabxiin ammoo harka abbootii murtii galee jira. Abbootii murtii keessaa ammoo bakka bu'uudhaan kan dhufte Buzaalem Dassuu nu gidduu jirti. Asii akkan odeeffadhetti warri dhiiraa maaf hin jiranii maaf hanqatan akka hin jenne dhukkubsatee jennaan fuudhanii deemannoof kalchaa jedhaaru itti fufuu dandeessa. Hayyee galatoomii liduu
kan garee shubbisaas akkuma warra sagaleetii jechuudha waan addaan qabu haalli qabxeetti kenninu jalqaba irratti kan dorgomtan warra garee Hacaaluu Hundeessaa qabxiin 20 keessaan kan isinii kennamu jechuudha. Abbaban 18,000 ani 19,995 Yerusaalem 20 guutuu isinii kennite cuunfaansaa 3 firamee jechuudha. 19,331 ta'a jechuudha. Kan garee Saglii Yaayyoo Abbabaan 8,000 isinii kenne an 16,000 isinii kenne Yerus 8,000 isinii kennite walumaa gala 3 firamee 20 keessaa 10,666 kan ta'u kanaan gara marsaa sadaffaatti gareen darbee garee Hacaaluu Hundeessaatti galatooma. Galatoomaa haamileedhaan nu geggeessanii. Garee Hacaaluu Hundeessaatiin baga gammaddan jennaani garee kaan immoo yaada abbaa murtii kannaniif yoo fudhatan gara fuula duraatti cimanii qaban isaanuu daa'ima abdii guddaa qabna haamileen nu geggeessa. Galatoomaa jennaani. Hayyee kanatti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatu garee kennaa addaadhaan dorgomaa turan ammoo marsaa lammaffaa hojii madaal hojjetaniiru moo hojjenne eenyutu darba kan jedhu irra geenyee jirra. Kallattiidhumaan gara sanatti isin dabarsinaa dorgomtoota kennaa addaadhaan dorgomaa turan Mo'aaz Abdurrazaaqii fi Warqii Boggaalaa haamileedhaan gara waltajjiitti nu simadhaani. Dorgomtoonni keenya kanneen taatummaadhaan dorgoman keessattuu ergaa gurguddaa nu dabarsaatiin turan Mo'aazii fi Warqiin dhufanii bitaa mirga keenyaan jiru. Abbaan murtii keenya kennaa addaa immoo muleen jira waan ta'eef mulee qabxiin xumurame kallattumaan si gaddifnee jira. Hayyee galatoome Anwar. Qabxii keessanan isiniif ifoomsaa akka duraa duuba keessaniitiin Mo'aaz 20 keessaa Fitsum 17,500 Lubaabaan 17,500 anis 17,500 cuunfaan 20 keessaa 17,500 argatteerta. Warqiin Fitsum 18,000 Lubaabaan 19,500 ani immoo 18,800 waliigala 18,766 argatteerta. Kanaafuu Warqiin marsaa sadaffaatti tarteerta. Mo'aaz galatoomi qo'adhu carraa gaarii. Warqii baga gammaddee Mo'aaz jajjabaadhu Warqiin baga gammaddee jennaan haamilee nu gaggeessa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo keessan nu laattanii hanga ammaatti kan daddaraaroo daawwachaa turtan daddaraaroo bareedaa fi hawwataa ta'e OBN fi Biiroon Aadaaf Turizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaan kan isiniif qopheessan bifa hawwataa fi bohaarsaa bashannansiisaa akkasuma barsiisaa ta'een gara goolabaatti dhufee jira. Iyyengaa wal dorgommii keenya daddaraaroo marsaa lammaffaa waltajjii takkaffaa as istiidiyoo muummichaa OBN hangaatu Sulula Qinxamarraa isiniif dabraa ture. Kanumaan goolabnaa wal dorgommii itti aanu qabannee hamma isiniif dhufnutti nagaan nu tura baay'ee isin jaalanna.